daawwattoota kiyyaa akkam nagartuu baga jiraattan guyyaadha viidiyoo baay'ee arjantii fi ariifachiisaa ta'een isinitti dhufe. Innis waa'ee maalitii? Waa'ee laayikii fi asiiti. Barattoonni yuunivarsiitii barumsa kana barachaa waan jiruuf ifa nuun taanati xiqqoo ibsi waan naan jedhaniif qofa jijjiirran qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf garaagarummaa laayikii fi asii maal? Viidiyoo kana bakka sadiitti yookaan immoo bakka lamatti kutee isin barsiisa jechuudha. Okay, viidiyoo tokko booda viidiyoo kan gadhiisaa jechuudha. Dursatti waa'ee laayikii ilaallu. Laayikii maal? Okay, like is used to show similarity between two things. Like is what? It describes the similarity between two things. Liking kan agarsiisu wal fakkeenya wanta lama jidduu jechuudha. Yookaan immoo wanti lama wal fakkaate laayikii fayyadamnaa jechuudha. Wal fakkeenya waan lama jechuudha. Wanti lama wal fakkaate amalaan haa ta'uuti wama biraatiin haa ta'uuti wal fakkaate maal fayyadamna? Laayikiidha jechuudha. Asin immoo maal? As is used to show the role or the function between two things jechuudha. Asin immoo wanti wayii bakka wayii bu'ee dalagu jechuudha. Okay? Bakka wayii bu'ee hojjechuu jechuudha. Asin naa jechuudha. Example tokkoffaa maal ilaallu? Example kumaadha. If we want to say, if we want to say that two things are similar, wanti lama wal fakkaata yoo kan jechuu barbaannu taate, we use what? Like. Wanti lama yoo wal fakkaata kan taate maal fayyadamna? Like dha jechuudha. Fakkeenyaaf, he acts like a director. He acts like a director. Inni akka director maa godha? Acti godha jechuudha. Okay? Meaning hima kana maal? He acts like. Asirratti maal qabna? Like qabna jechuudha. So he acts like a director. Inni akka director acti godha. Gaafa jennu maaltu kan isaa? Meaning isaa he acts in the same way. Homa director godha jechuudha. Homa director yookaan immoo durubaan godhu godha jechuudha. He acts in the same way with a director. Homa director godhu, but garu not replacing what? The role of a director. Garu bak director abu'ee wanti director dalagu san hin dalagu jechuudha. You see guys? Okay. He acts in the same way with a director. Akkaatuma director godhu san akkaatuma director waa ajaa'ibsanitti inni illee ajaa'ibsa jechuudha. Garuu bakka isaa bu'ee hojii san dalaguu hin danda'u jechuudha. Okay. Example lammaffaa. I work like a doctor. I work like a doctor. Kana jechuun maal jechuudha? Ani akka doktora dalaga jechuudha. I work like a doctor. But I am not a doctor, guys. I am a nurse. I work like a doctor. Ani dalagama doktori dalagu san dalaga. Garuu an doktora miti jechuudha. I am what? I am a nurse. And I will help what? A sick people. Nama dhukkubsataa treat godhu yookaan immoo gargaaraa jechuudha. Garuu maadhaa miti director amta jechuudha. So I am not a director. I am not a doctor jechuudha. Doktoraa miti garuu dalagaa doktoraa san dalagaa jechuudha. Kanaafuu si maadhaa nurse jechuudha. Doktorri illee dhukkubsataa yaala. Nurse illee dhukkubsataa yaala jechuudha. Okay. Example sadaffaa. Like your boss. Okay, example kun kan adda. Okay. Like your boss, I want you to be careful. Like your boss. Like your boss. Akkuma boss keeti, akkuma haadha keeti jechuudha. Like your boss, I want you to be careful. Hiikan hima kana maal? Hiikan isaa, I am not your boss. Ani boss keeti miti. Maal jedhani? Like your bone. Like your boss. Akka boss keeti. Yookaan immoo akka hoogganaa keeti jechuudha. I want you to be careful. Akka ati ufeetuuf si akeekachiisa. Okay? I am not your boss. An garuu boss keeti miti. But we have a similar opinion. We have what? We have a similar opinion jechuudha. Nu lameen maadhaa yaada wal fakkaataa qabna. Okay? Akkuma boss keeti, akkuma haadha keeti. Anillee si akeekachiisa si ari'alla jechuudha.
Garuu ammoo what? I'm not your boss jechuudha. Cause we have the same opinion jechuudha. Kuni example isa why like it jechuudha. Kuni highlightedha. Example akka isiniif hin gallee fi isin galu addaan baafachuudhaaf exercise dhumarratti gaaffii 5 6 isinii kenna jechuudha. Waliin dayanaa jechuudha. Okay? Kuni why like yoo kana fakkaatu mee asin maal akka ta'e walumaa lallaa gabaabinaa jechuudha. Preposition keessatti like formula isaa like plus noun phrase jechuudha. Kanallee itti dhufnaa jechuudha. Hin fagaatinaa viidiyoon kun itti dhufaa jechuudha.